ميروزا أنا أكون ما أكون بوليس وكذي ديتي أنا ما شحت والله لا دبي تبرا ستفود أبقى تقولي أنا قلت لي أنت يا كان قلتي تنجلونا لو ما ستي يعني ما ربك تبرا ستفود أبقى ناسي لا جولي برا أمبر قرانا يا تمري والله سونا بروتات يعني بقى شريفة ما سنجد إمشي مختارن بيد دي فمراغوني بقى سما جزما وانت بقى شريفة ما كسي بيني كايسي فوتة ترين أوسو كساموري فوتة قديف تنافسي ولي بوسو لما يصير ده وامبرات في ميتي أم بقى دائم نسي يروح بعد إدين سبيا رافعني سيفود في ماله وامبرات في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور وجبتك يا كم نجا فيا جرتو سني جا ديبي دو فجرة سمونا كنا جالتو بربادو رجال جالتو نجارة يواني رجلولين بيتني namni nama fira jedhanii namni nama miidhu fagoo osoo hin ta'in nama zuuriyaa kan kee jiru nama wasitti dhiyaatu ani booddanyoota jedhee itti dhiyaadhe maal jedhee nama jedhu Roozaliin gaaf kaan viidiyoo waraabdeetiin caaltuu kennite caaltuun sanuma san faala haaltee aarte ni yeruma jettee haasaa jirti yoo kijibataaf dhugaataa illee hin beeku ani barbaadaa jiraan agarre ammaaf garuu erga gaaf saniiti Roozal waraabdee soomana keessa itti kennite erga gaaf saniiti si waliin agarre isin biyya kutte dhiida biyyatti baaftee dhuftee amma dhufte naan jedhani sammoona dhuftee as jirti viidiyoo mucafaa hojii daddalaganii arga innaa amma safara isaanii jira dhufee jira yaani ittillee aarreen gaafanne illee homaan jenne garuu isin icciiti isa waraabdee gadi dhiisuu san baay'ee itti aare hin bilbilleef illee maalillee jenne safara isaanii dhufee jira asumaan kaameraa dhoofadhee dhimma isiin waraabdeef maaliif akkasna goote eenyu akka erge ka walumaan laalta itti ka'eetiin titirsa yoo garuu ani Roozan akkana na gooti eeyyaanni gizee san viidiyoo irratti nama haasa'e malee anillee akkuma qaldiitti waan musin jettuuf haasa'e malee yookiin isii jaaladhe yookiin jaartii wanti caalaa isii fedheetii fi miti namni akkasitti illee fudhatanillee ni jirtanii sun dhiifama isiniin jedha ammaaf safara dhufee safara isaanii jira isii waame gaafadha waan isin jettu wajjumaan karaa lultaa aga yeroo saniin wajjin tura dhuftee jirti Rooza Oi hello wasahlan okay sillee dubbisanii illee miti gaa ما nagaa نجاني fayya أكل jirta فيا ولا بيترب yoom waas yoom dhufte biyya ترى لك شو تربي في ديما يشوف duu bilbila waan kaas duu bilbila waan kaas بالبلي كان كده سام بالبلي كان مقام بالبلي فورمان نار كاتيه ترى بالبلي مقام قامني كاسو يجوال na bulooyte بلوك جدا بقى سي بلوك أنا فكرته maali ma bulooyte جتشون أنا في مبيع كاستو نول دتشام سنجد أكمراد kuma jajjate هارا والله في kan نجتني kajalu maaliif akkas na gootu dhiyoota ما سقط ramadaan keessa maal na gootu ما سقط gaafa mana mucafaatti sitti dhufeetiin waan jette viidiyoo mana waraabde ayyaama keenyaan ala viidiyoo waraabuun ta'a انتو na maaliif akkas na gootan ani naa feet nama waan akkana walillee waamee qojii dabarsa نبي هم na maallee جتشو أنت أنا وأنا كيس عندنا جيف بقى جالت ما وري قالتي جالت تيو يادن يادو لوسي ورابين عن جتة ما ورابي كان اللي دائما مش أكتيفا بقى سنجر تفا سوبيس يركع فودو في الشمال أكسين نأمن تفجدي ورابي مالي ومبرامتي egaa sochaaltu illee ajjeesettee seet geetee na ajjeesa سنجة سكا كدواتي في كون غرغرة viidiyoo amma yaaki viidiyoo sababa sanii waraabde caaltuun amma sababa sanii heerumte maal akkam godhu addar ani isin sababa sanii wallolle viidiyoo targisiifte سبب فيديو سنيمو na ما والله والله lolchise yeroo isaan dhugaa dubbachuu waan beekate yaani akka kan keen ta'u jedhee sirraa hafe malee egaa gaaf saniitti bilbila sii bilbila agas siyaasa immoo san baale kuttee mati egaa gaaf saniitti ras barbaadaa jira sababa viidiyoo sanii duraan jettiin adeeffatu barbaadee na taraaramu onnoo qabdi yaada qabdi erga viidiyoo sanii laalte jattiin ta'an illee sababa sanii wallolle addee deema سبب فيديو سنيمو فيديو سمال بل ما بدي مال كمان anu nu si jaaladha jaalatti wanti jaalala manu si jaaladha jaan jiran viidiyoo saniitti إيه جت سنيف سنجلني saniif yoo anu jireenya kee diigamee akkatti kophaa ta'u si gammachiisa نعم سببك هي دي كم بجراني هنك وفي ورابنا جت ميرا مالتو ديوال وات إسينكا isin waraabsinaa jettu kan isin sifataan duuba ishee kitee sanuu natti himteetiin akkana jechuudha ni jette osoo naa ishee viidiyoo san keessa murtee maatiin gani. Sanii nuti caaltuuti wallolle caaltuusi dura wallolle hin rakkoo. Mucattiin sababa viidiyoo sana agarte viidiyoo gaafa idaa gal'isi nagaa sababa san na biraa kutte.
أنا دو أكمل مالي فكنا قول ما أنا ركعتني مال أتي مصطفى ما أنا ركعبلا An kan Mustafa di mabrati kiyalle di mabrati nangalchu garo ammoti yuka an sinjedu sababa kiyyan amma caaltun herumte sababa kiyyan kan tan durana ma yaada qabdi mali anaf jette herumti إيه سبب فيديو سامع لاتي أما تاني اللي قول أمي شال تولين يوم تسيتو ونولوش mali wala sirati muktar eshi bakayen difa makaye difa ma إيفام yechu نسي أنا جبت كاتم بول إيفام ما نبغى هاي إيفام ما نفعل إيفام تكاد ma yo min duta Mustafa jechun amma video kana warabi daimati yalle injirami ilmon takkan jechun hati takka jechuda gaha ilmo dabdu watakka takka tokko tuwani tatati mire sababa sani لا fin لا warabi لا mali تركونا wambra ركاب داسني تركونا ركاب rakko داس sran kabu kan مالي نوار أبدي bakka ashi difa maye إيفام يا جوندي دربالي بدي ما نقول إيفام ما jechuun jaarti matante tu waraabina anjee waraabe malee maaltu nagalchaa isin jidduu maaltu nagalchaa waasila maaltu dantaa keessanii feetan akka feetan wal godhaa maaltu nagalchaa danda'a walitti isinii fixa malee ani. jaartin tiya si waraab jettu jaartin tiya waa si waraab sin jette waraabde maaliif viidiyoo keessa muriin akka si jaalladhu uummanni si jaallatuuf isillee ati amanamu taatuuf tanteetiif gizee sani waan badaanaa sun ana naasuufsiftee kaateetti kan dila. Jechuun ka nama wanni badaa wanni haasoo dhabeef sanii fi osoo hin taane viidiyoo kana isin waraabinaan jettee kaameraa waa hundina kennite ni turte. Dhaggeeffadhu amma ani rooza osoo nama biroo taate waan fedhe illee si waluu danda'a beekta. Sharillee yaan ani garuu ani si amani akka buleetii tiyaas jaaladha. Jaalala duraan illee duraan si jaaladhu malee eegaatillee ani illee jaartii fuudhee waan jedhe waan biroo dhiise. Takkuu sharri sitti yaadeen beeku. Ati immoo sharri natti yaadee dhufteetini jaartii tiyata duraan wallollee illee viidiyoo waraabdee itti geessitee kan isin natti araaramu deemu. Na bira jirtullee na bira namni adeesi. Amma gochuu ari'een. Video waraabdeetti kan itti mijatanii argite video sun immoo gadhiisanii ba maal saalsi video gadhiisi jettee itti kan sanuu ittiin gilleen kun akkasuma waa takka isaan boole. Na maal narraa qabda miimaa si balleessa rakkoo narraa qabdu jira. Hin qabu. Maaliif akkasuma gootire? Bakka ashi dhiifama kaayee. Dhiifama naa godhamu dhiifama maal yaasuftu adi? Duuba ishee akkamiin godhatee caaltutti balleesse viidiyoo sadii osoo laaltetti keessatti hingi goote maal qabaree jechuun akkas hin yaadne ittillee himee jira. Ajaja namaati maal himta? Viidiyoo kanallee maal jedheen viidiyoo kanallee gadi hin dhiisin malaaliin jedheen isin ammoo gadi dhiifte akkam godhatu baan. Hayi. Badiin qabdu. Badii hin qaba kaa bakka asii waraabe bakka dhiifama isheen badii qaba waan isin naan jette jechuun namni kun gara biraatti si shakkuu danda'a jedhee fuudhee itti kanna malee hamtuu kan gati waan baddu sitti yaaddu miti. Ana balleessitee ani akka duraan si jaaladhu asirratti ol baastee nani ati na jaalataan ture dura. Si jaaladha kaa. Ani ammayyuu si jaaladha. Si galee anillee jechuun kaa akka namni tokkotti si jaaladha kaa duraan illee wal jaallannaa turre jechuun akka. Ana dhageessitti maal namni ani namni ofitti dhiyeesse nama tokko namanni ani. Mustafa kana sababa kan keessatti sababa ati kan kee walitti dhiyaanii itti onnoo jijjiiraman nam tokko naman ati garuu amma sharrii natti yaaddee waamee kana gootee ishee amma ana akka kiyyatti bar sharrii miti bakka daa'imni isii jirtu hubachuuf jedhi ka isii ammoo viidiyoo bakka san irraa muriin jedheen bakka san irraa murii gadi dhiisiniitiin daa'im waan inni jedhe hunda keessa irraa murii gadi dhiisin jedheen isin illee ana hamtuu na godhu fuuteetiin hin gadhiifte ana ammoo akka akkanatti rakkattu lamfadhu. Naa godhu boona amma kijiba bu'aarta ati maal na fayyadamu. Bakka ishee dhiifama sin jedhee mire bakka natti balleessa jaartii aan dabaye maal na godhu. Ishee akkam godhadha ishee bakka. Mustafa deemee mucaa akka isiin heerumtu mucaallee ka fide Mustafa. Mustafa fideefi? Mustafa fide. Anduba wayin quba qaba waan takka qubarraan qabu waan jechuun akka heerumte bakka heerumte caaltuun jaarsa argatte bicha arga. Gammadda yoo ishee bakka das isin jedhee. Maaltu das na jedhee ishee bakka maaltu das jedhee. Wanni lolsiisanii das jedhee bakka maali. Bar muktaaran akkasii yaadeeti osoo hin taane bar yaadne waan akkasii sanan. Ati karantaa inni yetamani waan takka yaadne baran nama waan ati ni yaadde kana guutuu yaadne baran. Akkamitti yaadee yaadnan waraabdee isin. Ani gadhiisi yuun jenneen hoo gadhiiftelee bakka hin taane keessaa muri editingii sirreessi gadhiisi caaltuun jeen isin illee beekte gadhiisi. Ana mana maal dhufta meeroo zaadha akkuma namummaatti akkuma obboleessuma kee deetti nama caaltu wallolii adda baay'ee. Tabiraa sitti fuudha bakka. Tunillee nagattee deemte kan qalbiitti hin jiru. Dhugumaa sitti ni maayira bakka tabiraa sitti fuudha bakka. Nasi ilaala ijoollee biraa. Ambar garaan nyaata malee wallahi sunan biroo taatee sitti. Bakka ishee dhiifama sin jedhee meeshii muktaaraan beedhe dhiifama raawwanii koo. Simaa si wajji sama waan takka. Bakka ishee dhiifama akkasiin beekne kaa isii fuutee taniin osoo keessaan murii fuutee gadhiifte anaaf si waliin buusuudha isiin illee waan biraatti fi miti. An bakka daa'imni isii jiru hubadhee taniin sobee afaan isii fuudhuufi malee waan biraatti fi. Nama akka keetii miti jantaa isin waan godhanii ani jechuun ani. Amma takkitti wajjin hin jirtu bakka. Takkitti maaf na bira. Tuunle si biraa littee. Bakka maal gootaree agata biraa argattutti akkuma hiree ta'e. Guyyaa takka takka na bira koottu.
jechuun mana kaa'anii jira miti yeroo tokko tokko buna daddafisee maal jee. Maal si mun gara nama godhu natti bara. Homaan ngoone bar muktaar ishii mee ani maali anillee bar ishii dogongore namni dogongore tokko ofii eega beekee dhiifama sinjee bakka dhiifama naa godhi kaa bakka. Dhiifama naa godhi jechuun anu dogongore kiyya beekee argame bakka dhiifama naa godhi sinjee dhiifama naa godhi kaa bakka. Andammoo wanni yaadeetiin hin dogongore waan biraa miti caaltuun akkas naan jennaan dogongomare hin dogongoruu ture sila. Amma lagaan dhiifama ani dhiifama rakkoon qabu beektan dura leessitti naatu. Wanni ati naa gootamu caaltullee dhabee raawwita akkasiin jirtu. Ti bilbilee siraa kaaste. Ani dubbadhu akka kan isii maali hin jedhamu itti bilbili bakka isiin jirtu bakka mucaan sun jiru na gaafadhu na deebisi yeroo biroo. Na garuu wanti akkana sirraan eegamu maaliif ani waan si jaaladhuuf waan jedhu malee wallaahi sana biroo taatani viidiyoo baan fedhe nama waan dandeessu. Asaba kan kee mucaa gaafa kam silkii siraa fudhatan jedhati. Tarii natti taatu. Sigale. Digamte korato. Bar tokko faa muktaar anillee akka boleetti tantiitti akkasii haa gorsu sigale. Ati humtummaan kun hin jarjartee bar. Maal? Miicattii daa'ima miicattii bareedduu tana harkattee miicattii daa'ima takkitti bichaa of harkaa qabdu agartee bar caaltuu namni miliyoona tokko fuudhuu danda'a. Abbaa miliyoona tokko isii barbaadaa jiraatu. Jaartii namaa fuudhani. Jaartii namaa moo yoo ati jaalattee dhiiftee biraa deemte maa manatti duutiisi hin duutu bar. Kaza walumaa galattuu atummaan kunuu sittu maaluma jarjarsee atuu daa'ima kana maaltu jarjarsee beera lama si fuusiseme. Fuudha kan duraan dogongora keessa seenee bakka eegasanii immoo keessa ba'uu dadhabu. Jechuun tanas gadhiisu sunis gadhiisu eegas immoo macaa yoo tanaa ibar gadhiisee caaltutti alaaramu yeroo caaltu didde. Diddee heerumaarti. Diddee heerumaarti. Inni heerumaa kanallee waraqatii itti waraqatii fidde qabaleera waraqatii sanillee qabadheen laayine. Ammoo isin ofirraa isi faksiif goote moo situ raayiki? Isin ofirraa hiikuu nootu maal beeka? Baqa faksiif goote si'a. Hin danda'amas lakkas? Hin danda'ame. Maa jechuun qabeenya isaan barbaadin waan isaa hunda hin barbaadin malee faksii of jibbitee baqa nama kana hin jaaladhu jettee faksii godhuu dandeessa. Si galee kanaafuu maaliif sin jabeeta anuu faksiif irraa godhe qabeenya waan takka hin ajamu lubbuutii takka ittiin barbaadee itti dhiise shari'aa rakkoo takka hin qabu akkas goona. Kanaafuu amma isiin akkas gootee heerumaarti jechuudha. Shari'aan maal kanaa? Mirgummaan dhalaa kennamee nikaa ofii dhalaan ofirraa buufu. Miidhamuun hin jiru muktaar. Maal miidhamte waan isin irraa godhee maal miidhamte kophaa akkanatti ati jaartii qabattee hammattee taa'ee ofirraa waan itti dhaquun diddi. Itti dhaquun diddi hin aarte kaa isin tunu hawwis hin baane bar sima kana yuu hammattee wajjin bashaannantee asiifaa settee sima kana yuu hawwis baate bar wanni taati bar osomaa isiifisiinu ganaa ilmoo takka walirraa qabdan ilmoo shanii jaha walirraa qabattanii bar namni tokko bar yookiin jaartii tuni gaafa hookaa dhaluu dhabdee yookiin dhukkubsatee yookiin waan tokko taate fuudhee irra fuudha malee zimbiloma akkanuma taadha arge jedhee akkamitti namuma arge fuudhee namatti hin galu kun taarika takka argine. Galee namni akkamitti waan takka kana wal godha. Isinuu ganaa isinuu isin lamaanuu ganaa daa'imaree. Ganaa dubartii takka fuutee bultii tanteetiif ilmoo tanteetiin amma kun gargar baatee kun amma isin sirra sargii godhachuu deemti. Sanoo akka dhagayetti aruuza guddaa godhachuu deemanii jedhan. Ana miizee naa ta'e naan jettee iyyuu hin beeku. Taata bira. Jechuun kan ilaalaan isiif. Gaafa sana achirra dhiyaate muluun hin dhumta. Hin dhumtanii maaltu nu fixe? Wallaahi hin argitaami. Nama beektaa sabbareera. Sabbareera namseetti yaalaallee dantaan qabu. Nama galaafadhe. Ati sitti maal keessa hin oolu? Wallaahi. Wallaahi. Hin oolu baqqaayi. Koosatti jira. Wallaahi hin oolu. Jiraachuu barbaadaan. Takkiisii galaafadhe. Takkii namticha galaafadhe. Allahu alam. Laa waan akkasiillee hin galaafatin jedhi kaa. Kuni gaafa nama tokko hin galaafadhe jettee yaaddee ofumaa ofii murteessite. Amma maraafuu ani asumaan viidiyoo waraabaa jira. Viidiyoo maali? Viidiyoo illee waraabaa jira beektaa. Ani hedduu yaani osoo waan na feetatti balleessite illee sitti naa rubiite. Garuu eengadda viidiyoo sayyoo argu ni rifadhe. Bakka dhiifa. Ati yeroo zama tokko kana godhe osoo nattu himte hoshi isin akkasitti himee akkasii waraabinaan jette. Nan himte osoo nan himte waan gaarii gaarii haasa. Achirratti amma akkan si jaaladhu asirratti ol baaftee danda'amu nu caalaa si jaalatta jettee sunillee namtitti nagattee kutte. Kasanii dantaa jalaati jedhama. Amma miizeen ta'iniif jettaareeti. Haati deeggarte jechuudha ayyuu gaaf sanbaree. Jechuun ani sillachuun ati qixxeedha miizeen haa taatanaan jettee garuu ani jechuun ilaalaa yaa jedhee. Sonni sargii yoo isin sargii godhate miizee taatafi miizee yookiin inni sargii godhate hin godhatu hin beekne amma maraafuun rakkoon qabuuti garuu. Atillee naannoo jettanii nagaan walitti ni rumtan ani ati mucafallee nagaa waliin fuuta.
nagaa waliin fuutanii maaliif nagaa ana Mustafaadha akka bultiiti jedhiik. okay ana Mustafaa fa ana nagaa walitti ni rumna akkam nu godhu firee ana Mustafaa Walaa walitti ni rumta. ana Mustafaa le Adda sindiiga sillama. Waa fedhee ta'ee yookiin Mustafaa rakkoo seeneera. Kalee dhaqeetini oshan giddiin adda nu qabe. Takka booksii lama takka itti kennee biraa deema. tunteeyyuu Amma booda immoo lafa jalatti hiisisa. Sigale? Mustafaa moo Gorsitu gorsi. eshayyi Sigale? hayyee Ani siifi malee amma maraafuu viidiyoo irratti waa hunda naatu asuma hordoftoota kenna nagatti siin jaati gara galatu maraafuu rakkoon qabu Dhiifama ishee. kan kaameraan alatti haasofna waan haasofnu waan sitti mijjira. eshayyi